firee sanitti haa deebinu. Firee san ta'uu qabna. Tokkummaadhaan waliif haa deemnuudha kan jedhaa jirru amma. Faayiza Ahmad jabduun biyyi teenya qabdu shamarran keessaa Faayiza Ahmadidha. Isaaniifuu Faayiza Ahmad wajjin gaafii deebii koonaa haga gaafii dhuma sagantaa kanaadha nu faana turaa isin jennu. Har'a uummata keenya walloo sana yoo salphisu jiraanne malee kabachiisaan jiru. Walloo nu beekanii fi walloo har'a nu beeku miidiyaan kun tokko miti. Har'a arraba dheerataan nu hiteera. Ganda nama arrabsuun nu hiteera. Nama waa jechuun nu hiteera. Dura nama ganda biraarra laallee azubillah misheexaa warra rabbi gara kiyyanatti fidi. Subhanallah maal isii kun jedha warri keenya waa tokko yootti dhufe jechuudha. Wiloo jedhaa jechuudha. Nurra dabarsii feenuu jedhu jechuudha warri keenya waan badaallee gurri isaanii dhaga'u ta'e achumatti nurraa dhaabii jedhu jechuudha warri keenya. Har'allee waan warri keenya barbaadu sanarra ga'uu qabna. Tokkummaa keenya jabeeffachuu qabna. Ani amma isiniin tuffadhu maaliif isin tuffadha ilmaan biyyaa? Ilmaan biyyaatii bar. Ilmaan biyyaa jechuun kafanaa bar. Kafana jechuun gaafa duute dursa qaama kan kee kan si shaffanu yookaan immoo kan sitti uwwifamee qabri seentu jechuudha. Ilmaan biyyaa jechuun akkas. Eessayyuu sinirraa dheessuu hin danda'u, eessarruu narraa dheessuu hin dandeessanii jechuudha. Yoo badii qabaate namni keessoodhaan wal gorfate miisenjarri tokko kan tolfame, miiseejiin tokko kan ittiin ergamu, waan miidiyaarra ba'uufillee ba'uu hin dandeenye tokko beekuun dirqama keenyaa jechuudha. Waan nu fayyadu qofa miidiyaarra baasaa, waan nu miidhummoo keessaan mari'annee keessaa fixachuu qabna malee waan hunda sooshaal miidiyaarratti baasuu hin qabnu. Kan miidiyaarra baasuu qabnu waan baay'ee siniif hima jechuudha. Waan miidiyaarra ba'u miidhama keenya qofa hawaasarra baafna. Miidiyaa hawaasarra miidhama keenya qofa miidhuu ormaarratti hin baasu. Diina miidhuu irratti miidiyaarra hin ba'u. Waan nuti miidhamne qofa irratti yeroo baay'ee xiyyeeffannoon kiyyaa hawaasa Oromoo irratti. Hawaasni Oromoo miidhamuu isaa qofa irratti xiyyeeffata taanaan gonkumaa inuma milkooftaa. Ganda namaarraa bilis taata taanaan ni milkooftaa. Amantii namaarraa bilis taata taanaan ni milkoofta. Wanni si cabsu yookaan immoo daandiirra si jallisu hin jiru. Piliis taap godhaa ijoollee warra as jala jiran anillee hin beeku isiniin jedhee jira na barsiifadhaa akka keessaan hin buufne jecha. Taap godhaatii sheerillee godhaa warra as jala jirtan. Kanaaf wanni nu barbaachisu wal tuffachuu dhiisuu, gandummaa wal qooduu dhiisuu, wanni nu barbaachisu tokkummaa fi jaalala wal kabajuu, bakka jirrutti immoo waliin deemnee waan gochuu qabnu tokko hawaasa ofiitti gochuudha. Hawaasa ofii faayyanna taanaan sirriitti faayyanna. Hawaasa ofii miina taanaan immoo bu'aa nuti argannu jiru yoo kufaatii ta'e malee. Nuyi miti kan hawaasa miidhu dhaloota keessaa baane miti mootummaan kuniyyuu kufaatii isaa gara fuula duraatti agarsiisaa jira jechuudha. Maaliif nama ajjeesuudhaan, nama hidhuudhaan, nama tumuudhaan, haadha ulfaa ajjeesuudhaan, daa'ima xiqqaa hidhuudhaan jechuudha. Kuni mataan isaa kufaatiidha jechuudha. Nutilleen yoo miidiyaa itti fayyadamuu hin beekne taane nu kuffisaa. Nu miidhuu danda'a. Akka nu miinetti immoo fayyadamuun dirqama keenya. Wal haa jabeeffannu ilmaan walloo bakka jirru wal arrabsuu haa dhiisnu. Tokkummaadhaan haa deemnu. Nami wal tuffachuu hin qabu. Yoo nani gurraattii ta'e, yoo nani diimtuu ta'e diimina kiyyaan na jaalladhaa na kabaja. Yoo gurraattii ta'e gurraachuma kiyyaanii rabbittu naa kenne jedhaati amana. Yoo gabaabduu ta'e namni gabaabbinaan nama kabaja. Ganda namaan tuqina. Wali gara gallee wal arrabsuu haa dhiisnu. Wanni nuti beekamnu wal gargaaru rakkoo saba keenyaa laali. Nuti dur kan beekamnu hawaasa keenyatti hidhannoo hidhuu, hawaasa Oromoo gargaaruu, tokkummaa qabaachuu, nama kabajuu, gootummaan beekamna kaleessa. Har'a garuu saniin beekamaan jiru. Gadi aantii taanee nama arrabsaa, wal arrabsaa gadi warra garagalchaa, gosaan wal arrabsaa deemaa jirraa jechuudha. Kuni hawaasni keenya nutti kolfaa jira. Hawaasni keenya immoo wallaalaa mitila. Hawaasni keenya Oromoo walloo uumamatu qaroomaadha jechuudha. Qaroomaadha sammuu qaba. Sammuun isaa ophiniidha. Banaadha sammuun Oromoo walloodha jechuudha. Oromummaadhaan gabrummaan qaba. Oromummaan bilchaataadha hawaasni keenya. Tokkummaadhaan bilchaataadha hawaasni keenya. Xiqqoo haa taanu hanga firee xeefii haa xiqqaannu malee warra miliyoonaan lakkaawwamu Oromoo wallootu akkatti naannessaa jechuudha. Akkatti naannessaa jechuudha Oromoo walloodha. Jabina isaatiin. Akkatti naannessaa jechuudha baay'inni lakkaawwamu miti. Baay'inni miliyoona 60-70 ta'uu dandeessa. Achi keessa aramaatu baay'ata. Aramaan immoo midhaan balleessa malee midhaan hin tolchuu jechuudha. Oromoo walloo galuu fireedha jechuudha. Firee kana keessatti immoo gaafa nuti wal garagalchine wal arrabsine fireen kuni firee fi firee walitti firee ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu fireen nu jalaa gubee galabaa keessatti madaallamne galabaa keessa gaangalataa jirraa jechuudha. Galabaa keessaa kaanee firee sanitti haa deebinu. Firee san ta'uu qabna. Tokkummaadhaan waliif haa deemnuudha kan jedhaa jirru amma.
subii kottu